Ani fi abbaan manaa koo erga gaa'ela godhannee waggaa 10 ta'eera. Waan isin ajaa'ibu immoo lamaan keenyayyuu akka waan lakkuu taane dhalannetti yeroo hedduu fedhiin keenya lamaan wal fakkaachuunsaa baay'ee manaraa jira. Maal garuu silas abbaan manaa fi haadhi manaa laga tokko waraabamuu jedhama miti. Jechi kuni waanuma nu qofaaf barreeffame natti fakkaata. Lamaan keenyayyuu hiriyoota hedduu qabaannus garuu yeroo hedduu bakkeetti ba'uurra mana keenya keessatti bashannanaa ooluu jaallanna. Hiriyoonni keenyas takka takka dhufanii manumatti nu waliin bashannanaa oolu. Amma garuu haati buddeenaa koo rakkoo ishee mudateerraan kan ka'e nu waliin jiraachuu erga jalqabdee bubbulteetti. Jaalalli ishii waliin qabnus baay'ee gaariidha. Keessumaa abbaa manaa koo waliin walitti dhufeenya isaan qaban cimuu irra darbee yeroo dhiyoo asitti akkaataa isaan itti waliin qoosuuf haasa'uu jalqaban garuu amma shakkii fi yaaddoo biraana keessatti uumuu jalqabeera.